Hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune hordoftoota walaa butuuf jirtu kaleessa ajandaa waa'ee suuraa kanaa ture. Namoonni hedduunis live irraa seenanii irraa dubbatanii jiru. Abdiin amantaa jijjiiratee abdiin maarretee jedhaa turani. Abdiin ammoo waa'ee kanarratti waan jedhu qaba. Dhugumaan amantaa jijjiiratee moo wanni jedhamaa jiru maali? Maaltu deemaa jira? Wanni jedhamaa jiru sobummoo dhugaadha waan jedhu irratti deebii gahaa yaada dheeraa kaasee jira. Akkasumas namoota ijuu fakkeenya godhatee sheetii daawaa hedduus godhee jira. Video isaa waliin turtii gaarii. Maaltu isiniin gahe? Maaluma wanni isiniin gahe abdiin jijjiiratee abdiin azaaba seenaa jettuu guyyaa qiyaamaa yeroo an gara dirree qiyaamaa dhufu barri yoo an gara jannataa ka deemu jiraadhu ta'e barri san gubbatti na eegi abdiin dhufe jedhi gara azaabaa kana ergan godhu namni na qaxareeti miti kan isinitti himaati barbaadetti saba kiyyaaf waan quqamuuf waan dandahu waan humnatiyyaa haga wallaalummaa kiyyaatti waan dandahu waan xiqqollee haa taatu oromoof waagumaacha jedheeti amana wannan isinitti namatti murteessuu namatti quba qabuun dura of ilaalaa maal gochaa jirra jedha of ilaalaa obboleeyyan. Yaa shama harka fuune ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan hordoftoonni Oraazii Show akkam nagaa qabdu isiniin jecha kan daawwachaa jirtan kun Oraazii Show qophii addaati. Osoo hin barbaadin dhiibdanii nu fiddanii gara miidiyaa jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf sababa kiyyaa sababa suuraa tokkoo ajandaan kun hundiin uumama jedheellee hin yaanne jalqaba muraasa argaatuma ture achi booda dubbiin baay'attee karaa inboxii maalii dubbiin maatii bira hunda geesse. Waan uumame Abdi Teyib Waqo amantii isaa jijjiiratee jira. Maal jechuudha wanni akkana maal jechuudha? Maal jechuudha kun? Addaan baasanii dubbii ilaaluun achi keessa beeke wajjira. Daba jira. Akkas ilaalanii Oromoo moo eenyuun jedhan. Maal jechuudha wanni akkana mee warri waan kan haasoftanii maal jechuudha? Dhimmi abdiin amantii jijjiirachuu isiniif ajandaa akkamitti ta'uu qaba? Osoo abdiin amantii jijjiirate moo jijjiirannee ka jedhu deebisan isinii deebisuu kiyyaan dura waan muraasa dubbachuu barbaada. Jara kenna. Haalli itti hubannaan namoota hedduu jechuun wanni gariin nama sodaachisayyuu shook nama godhaa wanni deemaa jiru. Suuraa sooshaal miidiyaa gubbarratti maxxansee baga ayyaana du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos isin gahe jedhee jechuun meerii Kirismas warri biyya alaa iddoon nuti jiraannu kanatti ayyaanni kun sirri kabajama akkuma ayyaana guddaadha akka waan aadaatitti illee kabajama. Kanaaf waa'ee sanii booddee itti deebi'ame jalqaba irratti garuu waan muraasa dubbachuu barbaada osoo gara deebisaa san isiniif hin kennine. Gaafii takka isin gaafadha koomentii jalatti naaf deebiftani gaafii takka isin gaafadha. Warri specifically dubbii tana fuutanii olii gadi deemaa jirtan warri arrabas rabbi haa qajeelchuu maalis warri jettanii jira haalli isin itti dubbatan ammoo naaf gala. Anaaf yaaddanii ta'uu mala. As keessallee ammoo diinnis jiraachuu mala. Ilaalcha siyaasaa an qabu hin beekama. Ilaalchan qabsoon an itti jiru qabsoon an godhu bilisiginnaa wajjin qabsoon an godhu qabsoon mootummaa gabroonfataa wajjin an godhu hin beekama. Diinnis ajandaa kana fuudhee Oromoo ittiin qoodu fa'a akka inni itti fayyadamu an hin barbaadu. Kanaaf dubbii tana bishaan qabbanaa itti qicuu dhufe. Gaafin ani isin gaafadhu warra amantii islaamati warri namoonni 100% jechuun hin danda'a warri waan kana fuutanii haasaa jirtan. Namni fakkeenya obboleessi keessan tarii obboleessi keessan warri ilma qabdan ammoo ilmi keessan amantii isaa yoo jijjiire islaamummaa keessaa bahee gara amantii kiristaanaa yoo dhufe walitti dhufeen isin ilma keessan saniin qabdan ni citamu akkami? Naa deebiftan gaafii kana jalqaba walitti dhufeen isin ilma keessan san waliin qabdan hin citamu akkami? Yookaan obboleessa keessa wajjin yookaan obboleettii teessa wajjin maal gootan? Yoo obboleessi keessan yookaan ilmi keessan yookaan obboleettiin teessan amantii islaamaa keessaa baate maal gootan? Akkamitti yaaddan? Kana koomentii jalatti akka naa deebiftan barbaada. Gara wannaatti isiniif deebi'a. Obboleeyyan tiyya amma dhimmi waa'ee kiyyaati miti
namoonni hedduun warri amantii biraa hordofanis fakkeenyaaf mee yeroo OMN live waraabu laalame yeroo OMN ayyaanota hedduu live waraabu yeroo waa'in salaanni jummaa yookaan salaanni iidaa dabruu namni waa dubbatu hin jiru yeroo ammoo warra amantii kiristaanaa kana sagantaan isaanii miidiyaa gubbaan dabru arraba achi jala jiru warri maqaa amantii islaamaa qabatanii deemtan amantii keessanis arrabsisaa jirtan jiran asirraa Oromoon namoonni muraasni Oromoon tun islaama qofa kan itti fakkaatu jira dhugaa rabbii dubbachuuf kan ammoo waan argeef dubbadha wanti kun sirraa'uu qaba amantiin kiristaanaa gootota Hayilee Fidaafa Hacaaluu Hundeessaafa Baqqalaa Garbaafa isini galee Tumsaa Guddinaafa Onesimoos Nasiifaa warra qabsoo Oromoo keessatti Taaddee Birruufaa warra qabsoo Oromoo keessatti gumaacha meeqa taphate warra jiraachuu kenna kaadhaatiif sababa ta'an keessa gootota akkasitti keessa jira kanaaf jibba qabnu wannatti haa godhannu I think amantiin keessan amma akka amantii islaamatti maal jedhanii nama biraa jibbuu dhiisii nama amantii biraa hordofu jibbuu dhiisii midhaan biqileerrayyuu hin ijjatan yeroo lolaatu jechuudha midhaan biqileerratti hangas takka kanaaf obboleeyyanti jalqabamee amantii sirrii dubbisa amantii hin beektan yeroo maqaa amantii kanaa qabatanii nama arrabsitan arrabni isin nama arrabsitan hedduu malee nama ajaa'iba dhugaa rabbii dubbachuuf kana yeroon jedhu ammoo namoota muraasa wanni kun eessarraa dhufa beeytanii doofummaa irraa dhufa wanna kana doofummaa irraa dhufa barnoota dhabuu irraa dhufa hubannoo dhabuu irraa dhufa kanaaf waan kana sirreeffadhaa Oromoon amantii baay'ee qaba walitti dhufeenni kenna walitti dhufeenni amantiitii miti walitti dhufeenni Oromummaati gabrummaa qabsaa'u jirra kanaaf amantiin waan dhuunfaati abbaan fedhe mukatti amanuu danda'a jechuudha addunyaa tana gubbaa amantii gara 40,000 jira hundinuu nuttuu jannata seenaa jedha hundinuu nuttuu jannata seenaa jedha yeroo namni amantii fakkeenyaaf amma abdiin amantii keessaa bahee amantii jijjiiratee jettan warri amantaa kiristaanaa ta'ee waaqeffataa wanni kunniin jarris bakka jaraa kahaa iflaala akkuma ati amantiin tiyya sirri jettu jarris akkas jedhan nulleen nu qofa jannata seenaa jedha warri kunillee isinis akkuma warri amantii islaamaa hordoftanis nu qofa jannata seenaa jettan jarris akkas jedhanii yaadu akkuma isin amantii keessan jaallatan jarris amantii isaanii jaallatan kana walii hubachuutu barbaachisa amantii namaa kabaja abdiin akka abdiitti amantii isaa yoo jijjiirate waan itti amane godhe fakkeenyaaf waan itti amane godhee na baafti jedhee deeme yoo azaaba seenillee yoo jannata seenillee murteen rabbi harka jira rabbi haa murteessuuti isin maaliif namatti murteessan kanaaf wanni kun sirraa'uu qaba sirrii malee sirraa'uu qaba viidiyoolee hedduu ijoollee dubartoota hin biyya arabaa ijoolleen qullaa uffata irraa baasanii gargaarafan viidiyoo waraabanii gadhiisan eenyu namni waan kana godhaa jiru isin ijoollee musliimaati miti maaliif wal sobna amantiitu kana si ajaje jalqaba of laali amantii kan kee dubbisi waa'ee amantii keetii baradhu namatti quba qabuun dura maal gochaa jirta obboleessa keetii irratti maal gochaa jirta obboleessa keetii irratti maal gochaa jirta nama kaan quba qabuun dura ammaal dalagaa jira manatti yakka meeqa hojjechaa sooshaal miidiyaa gubbatti amma sooshaal miidiyaa gubbatti baatee yeroo waan takka argitu akka wanni sun safuu maali jirta manatti ati waan meeqa hojjechaa jirta yakka meeqa hojjechaa jirta obboleessa keetii irratti obboleettii tanteetii irratti haadhaaf abbaa tanteeta achi biyyaa qooqa bulaa jirtu obboleeyyan tanteeta biyyaa rakkachaa jirtu gargaaru jirta amantiin kaasin jettu rakkataa gargaar ati maatii keetii namni hedduun maatii isaatu quba hin qabu dhiifama naaf godhaati namoonni hedduun sheekotiin guddoolleen keessan kana dubbisanii jira even waan kana irraa akka dubbadhullee namoonni nagaafachaa jirtanii kanaaf viidiyoo gabaabaa dubbachuuf obboleeyyan tiyya dhimmi kiyyaa isin hin cinqin dhimma nama tokkooti namoonni hedduun ammoo ka isin nagaafattaniif ka fakkeen amma karaa amantii islaamaa kan nuti hordofnu sirriidha abdiin amantii kanarraa bahee sirraa'uu qabaa amantiirra deebifnaa
angar amantii kaanii kadeemi itti amanee hooyyu itti amanee yoo ta'e hoo akkuma atin ana qofa jannata seenaa jettu warri kunis nu qofa jannata seena jedha jechuudha. Yeroo akkasitti jibba hagana gahu ooftan obboleeyyan tinata amantaa kiristaanaa maaltu itti dhagahama yaadi. Gabrummaa jala jirraa waa'in amantii ishuu ta'uu hin qabu. Amantii waan dhuunfate lakki abdiin azaaba seenuu qabaa yoo kajettu taate guyyaa qiyaamaa achin na eegiti barri jannataa gubban na eegiti abdiin dhufe jedhi na tokkomii gara azaabaa na ergi yoo murtiin si harka jiraatte irra deebi'a. Azaabni harka rabbii qofa jira. Eenyuunuu jannata kaseenu ka murteessu rabbiin qofa. An kanatti amana. Namni tokko hin beeku namatti murteessin borsitti murtaa'uu danda'a. Amma namni hedduun Facebook irratti bahee wallahi ebelu azaaba seentaa ebelu maal taate jedhan. No jannanni harka rabbii qofa jira. Kanaaf naagala namoonni hedduun akka naaf yaaddanii amantiin islaamaa amantii sirriitti amantii karaa jannataa nama geessitu keessaa ba'uu hin qabdu warri jettan hedduutu jira. Akkana yaaddanii gala. Warri kaanis akkas jedhanii yaadu amantii gara 40,000 jira addunyaa sanarra bantanii ilaaluu qabdan bakka jaraa of keettanii. Gabrummaa jala jira jettanii qabsaa'u jirtan. Nama biraa immoo gabroonfachuu ilaalcha keessan itti fe'uu maaliif barbaadan hin barbaachisu jechuudha. Oromoon amantii hedduu qabaa abbaan fedhe amantii fedhetti amanu ilaalcha waliillee walii kabajuu. Kanaaf ilaalcha dirqama namni tokko yaada kiyya hordofu amantii kiyya hordofu ka jedhu kun hin ta'u. Sammuu teessan banadhaa kitaabota dubbisaa kitaaba quraanallee kitaaba baayibilillee dubbisaa. Kanaaf jijjiirateen tasgabbaa abbaan fedhe amantii fedhe hordofuu mirga qabaati. Abbaan fedhe amantii fedhe hordofu jibbi hagana gahe maal maaf akkanatti hubannaa jettan. Kanaaf dhugaa rabbi hedduu gaddee waan jira hundayyuu waan hedduu nama gaddisiisu. An yeroo gara biyya Jarmanii kan dhufullee karaa baharaatiin as dhufe Sudaan keessa bahee Liibiyaa keessa bahee as dhufe biyya Arabaallee waan jira argu jirra. Warri amantii islaamaa hordofna ifiin jedhu biyyoonni Arabaa ummata gurraacha kan akkamitti ilaalan beektan akka gabraatti ilaalan warri maqaa amantii dhaawatan jechuudha warri islaamaa ifiin jedhan akka gabraatti ilaalan. Liibiyaatti nu biratti nama fuudhanii ajjeesan dubartii fuudhanii gudeedan warri amantaa kana hordofu. Kanaaf yakka hedduullee argaati dhufne jechuudha. Wanni kana kan isinii kaaseef maali amantii osoo hin taane namummaan gaarummaan amantii osoo hin taane amantii kam hordofaa osoo hin taane namummaan kadhuftu sammuu qabaachuu irraayi namummaan gaarummaa hojjechuu irraayi malee waan amantii islaamaa hordofteef nama gaarii hin taatu. Waan amantii biraa hordofteef ammoo nama badaa hin taatu. Kanaaf waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Amma Arabni akkamitti isin laalti obboleeyyantii akka gabraatti isin ilaaltu. Liibiyaatti nama fuudhanii kalee keessaa baasanii gurguraa turan. Fuutee dubartii nama 5-6 gudeedde. Kana yeroon jedhu hundaa miti. Garuu ammoo gaarummaan amantii miti. Namni amantii islaamaa hordofeef gaarii hin ta'u. Kanaaf kan akkasitti walii hubachuutu barbaachisaa waan baay'ee keessa deemuun hin barbaachisu. Dhimma kana isiniif goolaba. Kana yeroo isinitti himu ammoo diinnis as keesseenee waan baay'ee nu qoodinsaaf itti fayyadamaa waan jiruuf deebisaa kana isiniif kenna waa'ee suuraa sanii akka isin na jaalattaniif akka isin na jaalattaniif deebisaa kennaa hin jiru waan ofii kiyyaa barbaadeef isinii kennu jira. Namoonni hedduun miidiyaa irratti illee na gaafataa fakkeenyaaf miidiyaalee islaamaa hedduu jira. Na gaafacheedhaan achirratti akka dubbadhu garuu asumatti waan na dhagahamee dubbadhee ajandaa kana cufuu fedha. Ajandaallee isinii baasuu hin fedhu. Haga waa'ee kiyyaa san ajandaa godhattan Facebook keessan irratti maaliif firii Jawaar Muhammad jettanii hin barreessine. Namicha Oromoo abdatee mana hidhaatti rakkachaa jiru. Namtichi Oromoo abdadhee biyyatti gale jedhee biltsignaan itti taphachaa jirtu. Oromoo guyyaarraa dhumu jirtu waa'ee jaraa dubbachuu qabdan jechuudha. Waa'ee kiyyaa ammoo yoo na gaafattan ani hin callifne waan danda'u hundaa gochuu jira. Barnoota wayii barachuu jira yeroollee hanga sun danqabu jechuudha.
garuu saa waan kana ajandaa godhatan Oromoo biraatiin akka waliin bu'u jirtan beekadha. Namoonni kana godhan ammoo namoota muraasa. Amma 500,000 ta'uu danda'a. Oromoon ammoo miliyoona 60-70. Kanaaf waliin qabaa hin jiru akkasitti akka naa hubattan viidiyoo kanallee amma burkukutanii waan biraatti annama coraan isaa annama gogaa wannaa qabu wanta kanatti hin fakkaatu garuu ammoo gamasitti akka hubatamu deebisaa kana wanni an kennuuf akka lakkirfadhee yookaan namoonni saniif miti akka ibaluu na jaalatuuf maali miti stiil ammallee yoo deebisaa kiyya kana irraa yoo dogongora qabaadhee na sirreessuu hin dandeettan haga ammaatti oppiniidha jechuudha yoo dogongore arrabaan garuu nama tokko sirreessuu hin dandeettan. Arrabaan xiiqi keessa nama galchitan malee nama tokko sirreessuu hin dandeettan an dhugaa rabbii isinitti himaati. Kanaaf yoo dongoris jijjiiratee namni wal gorsa. Abbaan fedhe garuu amantii fedhe hordofuu mirga qaba. Akkuma ati ana qofa jannata seena jettu warri kunis akkuma ati amantu kanatti amantii isaan lakkinu jannata seena jedhan. Saaniyyuu warri jannata seenu. Warra waan rabbiin jedhu qofa hordofe nama gaarii hojjete nama salaate nama sadaqate nama waan rabbiin jedhe hordofe meeqeen akkana hojjechaa jira gara amantii kiristaanillee yoo dhufte nama waan rabbiin jedhe hordofe nama rabbitti amane qofaadha gara amantaa hundayyuu yoo deemte amantaa 40 keessa kamtu amantii sirriiti abbaan hundinuu amantiin tiyya sirri jedha anas dabalate jechuudha. Kanaaf akkasitti haa hubannu waa'ee suuraa sanii isin ibsa. Ambiyyaa kanatti amma barnoota barachuu jira. Barnoota barachaa jira amma barnoota fixuuf waggaa 2 naafee waa'ee fayyaa barachuu jira. Akkam taane barnoota ji'a tokko teeorii baranna ji'a tokko ammoo practice goone jechuun teeorii jechuun tarii jechuun namoonni hin hubanne jiraachuu waan dandeettaniif. Ji'a tokko golatti barnoota baratta. Golatti fakkeenya amma waa'ee fayyaa sitti manii waan jedhanii barnootaan qormaan maali ta'e ji'a itti aanu ammoo waan qalamaan baratti kana practice harkaan dalagaan baratte practice harkaan baratta. Fakkeenya amma ijaarsa manaa yoo ta'e fakkeenyaaf isin jedha akka isin galuutti isinitti hima. Ijaarsa manaa yoo ta'e Bulokkeettii jalqaba yeroo mana ijaartu meetira akkana matartee bulokkeettii daddardartee maalii jalqaba barreeffamaan barataa achi booda bakka manni itti ijaaramu dhayitee akkaataa itti bulokkeettiin sun daddaramu harkaan hojjetta jechuudha. Kanaaf bakka ji'a kana ammoo practice hojjechaa jira bakka hojiitti. Amma yeroon kun ammoo kirismaasidha yeroo sirrii malee biyya kanatti yeroo ayyaana sirrii malee kabajamuudha akka aadaatiyyuu. Kanaaf guyyaa dhumaa ture guyyaan sunii bakka kennaan maaliin nu kennamee qophiin xiqqaa wayii qophaa'ee bakka achi suuraa maalii kana ka'ee namoonni hedduun amantii kana ayyaana kana sirri kabajanii yeroo ayyaana kiyyaa fakkeenyaaf anamma mawlida dheengaddaa qubayyuu hin qabu. Kennaa wayii naa kennan baga siin ga'ee mawlida maali jedhanii anqubaa hin qabu dagadhe beeytanii. Mawlida hin kabajullee amantii islaamaa hordofa jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Kanaaf amma bakka sanitti wanni sun kata'e maali suuraa san achitti hin ka'ee yeroo suuraa kana maxxansu wallaahi ka rabbiin guddaan na argu ajandaa sakandii takkaafillee hin ta'a jedhee sammuma keessa yoo waan akkasii takka na hin dhufne takka waan kanattuu ajandaa ta'a jedhee hiyyaan. Akkam ta'ee achi booda suuraa hin ka'ee baga isiniin gahee jedhee maxxanse afaan firooyi baay'inaaktan meeri kirismaas jedhee maxxanse. Hagasuma dubbiin dhumatti akkuma anammoo kana waan itti amanee godhe rabbi yoo na gaafatellee ana gaafate jechuudha. Iddoo sanitti hin kaane suuricha hin maxxansee namoonni hedduun gariin qoosaafillee godhan hin jira garuu ammoo dubbiin ammaatti amma maatii hunda bira geette. Argitanii hagam takka akkana bilu maatiin amma biyyaanatti lubanii abdiin wannaa ta'e amantii jijjiiratee maali ayyoo jijjiiradhe ayyoo itti amanee jijjiiradhe nama tokko hin galchu ayyoo amantii itti amanee jijjiiradhe jechuudha garuu ammoo wanni ta'e seenichi haganuma suuraa bakka dalagaa jira uffata dalagaatiin jira yoo argitanii
uffata fayyaa kaadhee jira. Bakka dalagaatti ka'ee suuricha maxxanse dhumate seenaan hagasuma. Fuudhanii baga siniin ga'e jechuu hin dandeettu yoo kanaan jettan taate ammoo riiskii itti gaafatamummaa ana fudhata rabbi anaa gaafatu. Waan san jedheef jechuudha. Suurichillee haa ta'u fuulduraafillee godhuu itti fufa. Obboleeyyan ta'e warra amantii kiristaanaa hordofan Eid Mubaarak yeroo nuun jedhanii amantii jijjiiratan jechuudha. Kana godhuun ammoo hin dhiisu. Rabbi ana gaafata. Isin ilma namaati miti ana kana gaafachuu danda'u rabbi na gaafata. Lakkii nusi ajennoo namni tokko na ajajuu hin danda'u namni tokko. No mirga kan isin eenyu fuun kennuun. Dhugaa isinitti hima. Kanaaf baga sinin gahe jedheeni kanaaf xiqqoo bal'isaa yaada jiran. Misteekii atiin eenyu anatti kan murteessitu abdiin kaafiree maali tokkoffaa afaan kanallee hin fayyadamina kaafira maali no hin jedhamu akkana. Obboloota teennata amantaa kiristaanaa hordofan dhumate. An akkasii yaada. Dirqama keessanitti yaaduu hin qabu. Isinitti mee jira yoo jijjiiradhellee ana azaaba itti seena. Lakkii azaaba seentaa lakki dirqama azaaba seenuu qabdaa yoo kanaan jettan taate guyyaa qiyaamaa san barrii gubbatti na eegati. Ila kun abdiin dhufe jedhaan na xiqqoomaa gara azaabaan na erga yoo jannan isin harka jiraate jechuudha. Kanaaf kan ammoo yeroon jedhu jechuun akkuma jalqaba isin ibsetti eenyullee gammachiisu fi miti deebisaa kana ka deebisatti dubbiin xiqqoo laxaxamte ammallee ajandaa hagardhaallee namni waa'ee masanii barreessaa jira inboksii kiyya amma osoo isiniin mul'isee nama tokko jalaa kaasaa hin jiru waan gochaa jiru waan beekuuf even yoo godhellee naannoof nama tokko hin galchu jechuudha kun dhimma dhuunfaati obboleeyyan tiyya. Nama tokko hin galchu nama tokko waan an godhu irratti nama tokko hin galchu kanaaf nama tokko miseejii deebisaa hin jiru sheekotiillee namoonni hedduun ka intervii na godhuuf na gaafachaa jirtanii dhiifama naaf godhaa intervii dubbii laxxaxuu dubbii bal'isuun hin barbaachisu aanasumatti bishaan itti qicee gabaabsuu barbaada maaliif maal godhaa waan hundaafuu yeroo deebisaa deebisee yeroo ofirraa gube namuma hin taane namuma dhukkee hundaaf deebisee hin dhaqqabu namoonni hedduun kas cal jedhanii nama arrabsan hedduutu jira waan isaan hin galchine keessa haga nama arrabsitu haga jireenya namaa lakkooftuu kofoo ta'e jijjiiradhu maatii tan gargaare obboleesso haga waan nama haasoftu kana ta'e an abdiin akka fedhe ta'uu mirga qaba namni tokko nan dhoogu waan itti amane godhuu irraa nama duuba deebi'uu miti. Kanallee deebisaa kana waan isinii kennuuf diinillee as keesseenee ajandaa godhaa waan jiruuf. Dubbiin maatii birallee waan geetteef yoo itti amane homaa rakkinnan gargaaruu dubbiin akkasii miti aan amantii wanni jiradhe hin jiru. Anni Abdiin Teyib Waqo an nama amantii Islaamaa hordofu. Garuu ammoo namoota akkanaa nama arraba hedduu argama. Ijoollee fakkeen nama warra dubartii irraa qullaa uffata baasee gargaarafee sun isaan qatee sooshaal miidiyaa gubbatti gadhiisu. Isin waliin amantii tokko jedhee lakkaa'amuu hin barbaadu. No amantiin tiyya akkas hin jettu. Amantiin ani itti amanu amantii bilisummaa naaf kennitu. Namoota akka keessanii kana namoota nama arrabsan namoota waan hin taane godhaa namoota mana keessatti guyyaa akkasii hojjechaa namoota dubartiin meeshaa manaatti jedhee amanu hedduutu jira jechuudha. Anis waliin amantii tokko qabaachuu hin barbaadu jechuudha. Maaliif isin amantii tana keessa hin jirtan kitaabi akkas godhaa hin jedhu nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam waan kana hin goone mormaa turan. Tokkoon keessan hin amanneedhaan haga obboleessa keessan akka ifi olii jaallattanitti haga ollaa keessan jaallattanitti tokkoon keessan hin amanneedhaan kitaaba dubbiftuu fi quraana dubbiftu yuusi ambarre waanuma isin hordoftan amantiin maqaa qofaa miti jaran barnoota addunyaa kanallee baradhaa isin fayyada. Kanaaf viidiyoolee isinitti hin dheeressu dhuma irratti waan jechuu barbaadu maali abdiin amantiin jijjiiranne amallee amantii durii hordofa amantii isaa ka abbaa isaa irraa dhaale hordofa amantii Islaamaa jechuudha. Deebisaa kanallee waan isinii kenneef excuse akkana jaallattaniif maali miti ajandama kana cufuu waan barbaadee fi
hedduun keessan akkanaaf yaaddan hin gala naa gala akkanaaf yaaddanii amantiirraa maalii waan akkasii garuu ammoo otuu hin haasofne otuu hin murteessineen dura dhugaa addaan baafadhaa. Fuulduraaf illee wanni takka yeroo uumamu caafii qabattanii akka hin fiigne waa informationii gaa qabaadhaa waan tokko haasa'uun dura nama tokko amantii keessaa baasuun yakka hagam akka ta'e warri abdiin amantii gadhiisa jettanii haasaa turtan amma yakka hojjettan yakka guddaa hojjettan informationii hin qabdan odeessaa turtan jechuudha social media gubbatti abdii maal ta'e of ilaalaam maasiyaana irraa dhiqaa turtan jechuudha an obboleeyyan tiyya amantii kiristaanaa wallaahi akka obboleeyyan tiyyaatti jaalladha waan takka boru yoo du'e isaan kan awwaalu akka dhiigaree bari oromummaan bar dhiiga amantii abbaan fedhe har'a dhiisee deemuu danda'a. Oromummaa ammoo ofirraa kutuu hin dandeettu. Oromummaa obbolummaa jechuun kun dhiigaan ofirraa kutuu hin danda'u. An akkanatti amana. Ijoolleen amma sooshaal miidiyaa kana gubbatti hin argaa. Ijoolleen namoonni amantii kiristaanaa irraa gara amantii islaamaa dhufanii shahaadaa qabachaa jiran hedduutu jira. Warri amantii kiristaanaa maaliif irratti hin duulle? Maaliif hin arrabsin akka keessanii kana? Of ilaalaa meesirratti. Quraana dubbisa. Of ilaalaa maal gochuu jirra ofiin jedha. Waan gootan kana sirriitti of ilaalaa waa'een amantii waan dhuunfaati. Waan baay'ee silaa waan baay'ee dubbachuu barbaada keessa deemee fataafatee garuu hin barbaachisu. Deebisaa isiniif kenna jedhee yaada. Ammallee waan isinitti himu. Yoo haasa'u kiyya kana keessatti isin muufachiise. Na of kolchaa eenyuniyyuu muufachiisuuf suurichallee eenyunillee muufachiisuuf eenyunillee gammachiisuuf hin maxxansine ofii kiyyaa itti amanee maxxansee itti gaafatamummaillee ana fudhata yoo azaaballee seene kophaa kiyya seenaa viidiyoo kanallee kawaraa eenyuun keellee akkana jaallattuuf himite eenyuun keellee akkana jibbituuf himite garuu ajandaa kana cufuu waan barbaadeef namoonni hedduun garuu interviifillee miidiyaaleen islaamaa hedduu waan na gaafataa jiraniif dhagaa tokkoon shimbira lama maaliif hin dha'u YouTube makiyya irratti haasa'a jedheetu dhufe sa'aatii viidiyoo kana itti waraab waan baay'ee hojjechuu hin danda'an sa'ammaa kana viidiyoo walitti qabdee kaameraa wanna chaarjii gootee maayikiraafoonii wanna piroosesii hedduu qaba viidiyoo kaameraa irraa gara koompitaraa dabarsitee maali editingii isaa hedduu nama fudhata waan qallaalii hin seena kanaaf ulfaadhaa isinin jedhaa yoo isin muufachiise dhiifama naaf godhaa yaada qabdan mee yaadni ati haasoftee kana dogongora keessa jira yoo naan jettan komentii jalatti naaf barreessaa hin mari'an maritti amanuu qabdan nama arrabsuu dhaabuu qabdan jechuudha. Kanuma isiniif dhaama ulfaadhaa galatooma nagaara naaf jiraadhaa isin jaaladhaa hadhallee bobbarillee akkuma isinin jedhe isin muufachiisuu danda'a ani ilma namaatti qulqulluun rabbi qofa yoo dogongora qabaadhee nama folchaa dhugaa isinitti ani ilmaan Oromoo lubburraa isin jaaladha dhugaa rabbi jechuun lubbuu tiyyaa Oromummaa tiyya jaaladha akkasitti sirrii malee isin jaaladha naa ulfaadhaa naaf galatooma warri maqaa na balleessaa turtan maasiyaanarraa dhiqxanii maaliif anus amantii jijjiiradhee homaa rakkinnan qabu kun waan dhuunfaa kiyyaatti garuu hin jijjiiranne amantiin ammoo waan dhuunfaa kiyyaatti rabbi kophaa kiyya gabbara balleessaa balleessafillee anumattu itti gaafatama xiqqoo miirri ankee jiru xiqqoo gaarii hin turre maatii wajjin haasa'aati turee waan jira gaarii hin turre obboleeyyan tiyya amma argitanii hagamta akka jireenya namaa jeequu dandeettan waan baay'ee keessa deemuun hin barbaachisu ajandaa Abdii Teyib Waqo asumarratti cufaa abdiin amantii hin jijjiiranne amantii isaatirra jira ulfaadhaa galatoomaa chaanaalii kana subscribe itti roobsaa isiniin jedha sagantaalee garagaraa sagantaalee babbareedoo asirraa kaasiin dura hojjanne argachuu dandeettanii ammaaf nagara naaf jiraadha hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja subscribe itti roobsaa isiniin jedha bye bye